As kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaan maxxansi online Global Mail jedhamu loltoonni Soomaaliyaa loltoota Eertiraa waliin ta'uun gaaf kaaba Itoophiyaatti waraana jalqabee ajjecha jumlaa Tigraay keessa raawwachuu namoota ilaan argirra mirkaneeffadhee jechuun maxxansi. Raagaan baruun kun baasee qindoomni waraana Itoophiyaa Eertiraa fi Soomaaliyaa jidduutti uumame naannoo Tigraayitti haleellaa hama dhaqqabsiisee gaafi jedhu kaasis. Sagantaan BBC Focus on Africa dhimkan irratti qondaalaa Teek Duraanii Soomaaliyaa fi yeroo ammaa gaanfa Afrikaatti xinxala haal nageenya akka ta'e Abdusalaam Guleed dubbis. I don't believe Somalia has any direct or indirect interest in the war in Tigray except they should have take a place. Waraana Tigraay keessaa Soomaaliyaan fedhii kallattiis ta'e kallattii kamiyyuu qabdi jedhee yaadu. Yoo danda'an araara buusuuf ga'ee jaarsummaa taphachuuf tattaafachuurraa kan hafe. Akka jedhame kana rakkoo uumameef hagas mara waan gumaachan miti. Annama amajjii bara darbee odeeffannoon kun jalqaba naga'eedha. Qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma kanatti dhiyeenyaan beekan irraa odeeffachaan ture. Mootummaan Soomaaliyaa dhimma kana haalaa ture. Loltoonni 10,000 jedhaman kunneen eenyu birattuu sirriitti hin beekaman. Humna waraanaa, damee tikaa, poolisii fi mootummaa Soomaaliyaa gaafachaan ture. Hundi isaaniiyyuu waa'ee loltoonni isaanii dhabamuu homaa hin jenne. Dhiibbaa yeroo dheeraa booda garuu loltoonni Soomaaliyaa kunneen dhabamuun baramaa dhufe. Hundi isaanii seeraan ala gara Eertiraa seenan maqaa leenjiitiin. Nutis boodarra kan hubanne biyyoota sadan Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Eertiraa gidduutti waliigalteen akka jirudha. Akka gabaasa qabnutti biyyoonni sadeen loltoota 10,000 walitti buusuun humna jabaa waliinii loltoota 30,000 irraa ijaarame hundeessan. Loltoonni Soomaaliyaas kanaaf gara Eertiraatti bobbaafaman. Garuu ragaa yookiin dookumentii qabatamaa tokko malee akka imalan hubanneerra. Kanaafuu loltoonni Itoophiyaa, Eertiraa fi Soomaaliyaa waliin ta'uun TPLF waraanaa turan jechuu? Yes, they fighting alongside the Eritreans. The Somalis are wearing the Eritrean uniform commanded by the Eritreans. Eeyyeen dhugaadha. Loltoonni Soomaaliyaa loltoota Eertiraa waliin ta'uun lolaa turan. Yuunifoormii loltoota Eertiraa uffatanii lolaa turan. Waraana Eertiraatiin taliigamaa turan. Dhimma kana sirriitti quba qabna. Garuu naannoo sanarraa malli qunnamtii hundi waan adda citeef ragaa qabatamaa argachuuf rakkanneerra. Barruun Global Mail amma namoota ijaan argan irraa odeeffadhe jedhee gabaasni inni baase odeeffannoo duraan qabu nuuf mirkaneesse. Waa'ee loltoota kunneenii ilaalchisee maatiiwwan Somaalee jiran 500 caalan dubbiseera. Waa'ee ijoollee isaanii homaa akka hin dhageenye dubbatan. Loltoonni kunneen dookumentii tokko malee seeraan ala bobbaafaman. Baay'een isaanii wancaa addunyaa gaggeeffamuuf eegumsa gochuuf gara Qaataar akka imalsiifaman, kaan ammoo waraana Soomaaliyaa keessaa filatamanii leenjiif gara Tarkii akka imalan itti himamee akka ture dhageenyeerra. Dhoksaan cimaan waan raawwatameedha. Gantummaan hamaan kan keessatti raawwatameedha. Mootummaan Soomaaliyaa haala kanaan waraana Tigraay keessatti ga'ee taphachuun waan irraa hin eegamneedha. Mootummaan Soomaaliyaa loltoota gowwoomsee gara waraana Tigraayitti bobbaase. Hedduun isaanii waraana sana keessatti akka dhuman maatiirraa dhagaheen jira. Ijoolleen kunneen kutaalee Soomaaliyaa garaagaraa irraa walitti qabaman. Hedduun isaanii yuunivarsiitii irraa kan eebbifamanidha. Akka gara Tarkiif Qaataar deeman itti himamee wayita achi ga'an maallaqi guddaan akka kaffalamuuf waadaa galamuu fi kanneen lubbuun hafan irraa iyyaafadheera. Garuu loltoonni kunniin kaffaltii akka hin argannee fi hedduun isaanii maatiin isaanii eessa buutee isaanii dhabee guyyuu masaraa mootummaa fuulduratti ba'ee gaafataa jira. Maatiin nama isaan dubbisu dhabanii rakkataa jiru. And these soldiers, most of them are university graduates and high school graduates. Oduu biraatiin dhaabbanni Google afaan Oromoo afaanota 126 jalqabbar kanaa tajaajila kennuu xiyyeeffatan keessa jiraachuu ibsa. Afaanota Google tajaajilitiin jalqabuuf jiru kanaa fi ulaagaan barbaachisu jechoota afaan Ingilizii hedduu gara afaan Oromootti hiiku. Hojiin kun akka milkaa'uuf hayyoonni fi namoonni hedduun dhi'een kana bifa duulatiin jechoota afaan Oromoo hiikaa jiran. Isaan keessa tokko ogeessa ICT Abdiisa Baancat waan hojjechaa jiran akkanaan hima. Wanti hojjetamaa jiru jechoota funaanaa jirraa hiikaa jirraa kan hiikame immoo mirkaneessuu jirra. Akkasuma immoo yeroo ammaa sadarkaa irra guddeessaa keessatti sadarkaa yaalii irra jira sadarkaa. Hiikaan kun jechoota hagamii yoo hiikaman hojii jalqabaa akka jedhudha amma yaadni jiru. Yeroo jalqaba gaafanne bara 2016 jecha miliyoona tokko afaan Oromoo irraa gara afaan Ingiliffaatti hiikame fidaan jedhani. Yeroo sani daataabeezii isaanii irratti jechootuma san ol kaa'u malee fooyyessuu jijjiiruu fi achirra jiru
haalli mijataa hin turre ammatti immoo jecha miliyoona odoo hin taane kan hiikamutti jiru jecha tokko tokkoon odoo hin taane gaaleetu jira, cirootu jira, himatu jira, hima guutuutu jira, hima hir'utu jira, complex compound complex sentences waan jedhamu kanneen afaan caaseffama afaanii keessa waan jiru jira. Isatu hiikamaa jira. Siistemii isaanii kana nutti agarsiisa. Kan ammoo afaan Oromoo irraa hiikaa turre. Ingiliffaa sunis xiqqoo waan ulfaatuuf namni baay'ee irraa goraa ture. Yoo kana hanga miidiyaatti ibsa kennuu eegallee jenne namni baay'een dhagahee hirmaachuu jira. Saniifuu amma reef jechi gaaleen ciroon jechoonni kun gara walumaa galatti kuma 30 ol hiikame amma kan mirkaneeffame kan hiikame san warri mirkaneessaa jiru gara 150 jala dhiyaateera. Yoo dogoggora qabaate dogoggora bakka akkanaa qabaate jedhee achi koomentii godhaa jechuudha. Siistema irratti sadarkaa yaalii irra jira jechuudha amma. Top Heavy Administration ka jedhu bulgoo olaanaa ulfaataa jedhee namni valideet godhe jira amma hiikaa kanarra galtee yoo ilaalte. Dogoggoroonni akkanaa hedduutu jira kun afaan kana miidhuu danda'a. Maali yaaddaan kanarratti waan kanarratti dogoggorawwan achirratti uumamaa jiran kanarratti hagam quba qabdu? Dogoggoroonni akka jiran ni beeknaa sirriitti immoo kana furuudhaaf illee furmaanni maal akka ta'e illee marii bal'aas gooneerra. Marii bal'aa qofallee odoo hin taane qabatamaan illee hojiin tokko tokko hojjechaa jirra. Dhimma kana irratti ajandaa godhameeti ogeeyyiin dhimma kana irratti seeraan hirmaataniiti hojiin kun qulqullinaan hojjetamuu qaba jenneeti hanga ammaas iyyuu afaanicha hiikaa kana wanti lafarra harkisaa turree fi afaan keenya eenyummaa keenya maalummaa keenya waan qabnu qabanneeti afaan addinyatti dabalamuu qabna waan ta'eef afaan keenya ol dabalamu achi booda immoo yeroo jijjiireeti qaamni dhimma kana itti gaafatamummaa fudhatullee dhufuu danda'a yookiin immoo deeggartii amma gaafachaa jiru kun illee nuuf milkaa'eeti ogeeyyii qofa walitti qabneeti dhimma kana hojjechiisuu dandeenya waan ta'eef hojii itti fufeeti afaanichi carraa argate kan itti fayyadamu yaada jedhutti xiyyeeffannee jechuudha. Dhimma afaan irratti dammaqinaan akka hordofuu fi hiika jechoota kan irratti hirmaachuu kan himu dargaggoo Milkeessa Shaaffee ammoo hiikaan jechoota kun hanqina qulqullina qabaa jedhu. Kan sirreessuuf maaltu hojjetamuu qabaa ka jedhu akkanaan deebis. Kan akka furmaataatti kanneen eeru jalqaba namoonni waan kana hiikuudhaaf kaka'umsa sana qaban jalqaba qubeessuu nan danda'a sirriitti hiikuu nan danda'a kan jedhu dursanii itti yaadanii yoo hin dandeenye ta'e hojicha dhiisuu wayya. Maaliif qulqullina afaan irratti dhiibbaa waan qabuuf yommuu waan kana itti amanu ta'e hiikuudha karaa qulqullina qabuun hiikuudha qubeessuu sirriitti yoo kan danda'an ta'e caasaa afaan Oromoo ijaarsa caasaa afaan Oromoo irrattis yoo kan ofitti amanan ta'e hiikuudha. Lammaffaa immoo gama mirkaneessuuti vaalideet namni godhu namoota muraasa duwwaa filatamaniitu hojjetanii gaarii natti fakkaata namoonni sirriitti dandeettii kanaa qaban dogoggorri akka uumamneef namoonni sirriitti dandeettii kanaa qabanii filatamanii hojii vaalideeshinii duwwaa qubaatti hojjetanii gaarii natti fakkaata. Baay'ee galatoome. Galatoome atillee. Dhaggeeffattootni amma gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan lixa Itoophiyaatti barattoota 5 dabalatee namoonni jabbutamuu humni nageenya beeksise. Namoonni kunneen kan Finfinnee irraa Asoosatti imalaa turan bakka Bafaanoo jedhamtutti humnoota WBOtiin fudhatamuu mootummaan ibsa. Haa ta'u malee gama isaatiin deebiin kenname hin jiru. Kaabineen mootummaa Soomaaliyaa paartii siyaasaa Itoophiyaa keessa socho'u Adbilis Baas Biyyaalessa Ogaaden ONLF taree shororkeessitoota keessa baasuu beeksise. Soomaaliyaan bara 2017 keessa ONLF gara shororkeessitoota jedhee faraje. Dubbi himaan ONLF Abdulqaadir Hassan paartiin isaanii murtee kaabinee Soomaaliyaa kanaan gammaduu BBC'tti hime. Pireezidantiin Burkina Faso Roch Kabore humna waraana biyyattiitiin qabamuu gabaafamaa jira. Kun torban tokko eegi fonqolcha mootummaatiin shakkamuun loltoonni 11 to'annoo jala oolan. Rakkoo uumamte kanaaf biyyoonni ollaa waraana biyyattii akeekachiisaa jiran. Miseensonni Taliban eegi Afgaanistaanitti aangoo qabatan yeroo jalqabaaf qondaaltota biyyoota lixa waliin mari'achuuf mariin guyyaa 3 turkuun mirgoota namoomaa fi rakkoo namoomaa biyyattii keessa jirirratti xiyyeeffataa jedhan. Akkiyoon jedhuutti lammiileen Afgaanistaan harki 95 hanqina nyaataa qaban. Suudaanitti hiriirri bulchiinsumni waraanaa mormuu ammallee itti fufee jira. Har'a magaalaa Kartuum dabalatee magaalota bira keessatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa ture. Eegi mormiin kun jalqabe namoonni 70 ol lubbuu dhabuu himan. Xumuraanii rogeessaa fi miidiyaalee garaagaraa hojjechuun kan beekamu Iyyasped Tesfaayee hidhaa guyyoota 43 booda guyyoota muraasan dura hiikame. Iyyasped miseensa paartii Samaayyaawii yeroo ture irra qabee waggoota 10 darbaniif yeroo garaagaraatti isa amma dabalatee al 10 hidhame. Ta'ullee bakka tokko
ta'ullee baatii tokko hidhamuun kun yeroo sadaffaati. Waayiloota isaa waliin televezyiinii Ubuntu jedhamu irratti hojjechaa akka ture Yasped BBC waliin turtii taasise. Guyyaa hidhamsuun irra maanta ta'ee himuun jalqaba. ቤት ውስጥ ነበርኩ። አጋጣሚ እንደምታስታውሽው ብዙ ሰዎች ካምፔን ያደርጉ ነበር መታሰር አለበት የሚልና እንቅስቃሴ ያደረጉ akka carraa manan ture tibbasan namoonni baay'ee haa hidhamu jedhanii miidiyaa hawaasummaa irratti duula geggeessu turan kanaaf baay'ee socho'an turre naannoo mana keenyaa poolisii federaalaa dabalatee poolisoota hedduu konkolaattota hedduudhaan naanna'aa turan nama yakka guddaa raawwate tokko kan to'annoo jala oolchuuf jiran fakkaatu ture akkuma nama kaanii meeshaa manaa fi kan waajjira koo sakatta'anii turan kanaan ala waan addaa hin qabu. Yasped man hidhaa dhukkubsatee yaalii argachuuf rakkataa ture dhimkan irratti akkan jedha. በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እስር ቤቶች የምታውቂያቸው ናቸው። በጣም በጠባብ ስፔስ ውስጥ ብዙ ሰው ነው። Manni hidhaa Itoophiyaa akkuma beekamu iddoo dhiphaa keessatti namni baay'een hidhama. Dhukkubni hanqina qulqullinaa fi afuuraan darbuu inuma jira. Garuu hidhaa galuu koon dura yaalii ilkaanii jalqabeen ture. Kunis yaalii yeroo barbaadu waan ta'eef isaan baay'ee rakkadheen ture. Gara iddoo fooyya'aa nageessaa jirus eeyyamamoo hin taane. Guyyoota 43 keessatti ulfaatinni koo kiiloogiraama 7 ol hir'iseen ba'e. ኦልሞስት በ43 ቀን ውስጥ ከ7 ኪሎ በላይ ሉዝ አድርጌ ነው የወጣው። Sababa ittiin hidhamee fi himati irraa dhiyaate ilaalchisuun yaad kan nuu kenna. የታሰርኩ ቀን ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ወር ያህል አካባቢ ከቆየው በኋላ አንድ ቀን ለምርመራ ሄጄ ነበር። የተነገረኝ ነገር ሁለቱም ይለያያል። Walumaa galatti gaaffiidhaaf guyyaa lama waamameen ture. Inni tokko gaafan dura galeedha. Kaan immoo hidhamee ji'a tokkoon boodadha. Guyyoota lameen kanatti wanti natti himame garaagari. Guyyaa jalqabaa miidiyaa hawaasaa irratti akkaawuntiin beekamaan jira. Inni si'idhamoo naan jennaan isaan hubachiisuu yaalee waan fudhatan natti fakkaata. Guyyaa 30 booda abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa hordoffii miidiyaalee irratti hojjeteen sanada himannaaf ka'umsa ta'u isaaniif ergee ture. Wanti na ajaa'ibee dhimmoota wayitaawoo waliin qabatu ture. Waggaa 3 duubatti deebi'anii waltajjii marii tokko irratti waanan miidiyaa Addis TV jedhamu irratti dubbadhe waan ibsu ture. Wanti nan ittiin shakkame labsii yeroo muddamaa waliin qabatu. Jecha kan hin kennes himannaa abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa barreesse irrattidha. Fakkeenyaaf waggaa 3 har'aa uummanni Somaalee aadaa eenyummaa fi kaaniin eenyummaa Itoophiyaa keessatti bakka buutummaa hin argani jechuun uummata tokko kaan irratti kakasteetta kan jedhu faa qaba. Waggaa 2 har'aa BBC irratti dhiyaachuun uummata kakaasuu yaaleera jechuun himannaa fuula 10 kan wayitaawaa hin taanee fi dhimmootan waggaa 3 duraa jalqabee dubbachaa ture walitti funaananiiti bifa himannaa fakkaatuun as baasan. Kanneenan dhiyoo kanatti dubbadhes dabalaniiru. Qabiyyee waliigalaan ani sirna federaalizimii amma jiru kana nan deeggera. Isa ilaalchisee dhimmootan dubbadhetu uummata walitti naquutti ilaalame. Namoonni siyaasaa hidhar turan akka bahanii fi duul taasifaman qindeessaa akka ture Yasped wayita namoonni kunneen hiikaman manidhaa turullee miiritti dhaga'am akkanaan ibsa. ላለፉት አንድ አመት ከምናምን እነዚህ ፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በጣም ብዙ ዘመቻዎችን አድርገናል። Dhugaadha waggaa tokko ol duula hedduu taasisaa turreerra. Mootummaan tarkaanfii akkasii kana fudhachuu jalqabuun isaa kan nama gammachiisudha. Walumaa galatti garuu wantoota lama kaasuun narra jira. Tokkoffaa akkuma yeroo dheeraa jechaa turretti warri hidhaman hiikamanii wanti hundumtuu gara taa'anii waliin mari'achuutti dhufuu qaba kan jedhudha. Haa ta'u malee ammallee hidhamtoonni hedduun jiru. Bakka ani itti hidhamee turettiyyuu gaazexeessitoota dabalatee namoonni baay'een jiru. Manneen hidhaa garaagaraa keessa aanga'oota siyaasaa garaagaraatu jiru. Tarkaanfichi osoo guutuu ta'e gaariidha. Kana ta'uu baannaan qabxii siyaasaa murtaa'e argachuuf kan taasifamu hadhaba keessa turretti akka hin deebineen sodaadha. ውስጥ እንገባለን ብዬ አስባለሁና የተጀመረው እርምጃ ለሁሉም Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa